Ashamaa harka fuunee ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan bakkuma jirtanitti nageenyi koo isin haa ga'u isin jecha guyyaa har'aa wanta qabadhee dhiyaadhee akka armaan gadiitti harree wajjin wal mormii seenaa ajaa'ibaa ergaa jabduu qabdu akka armaan gadiitti dhageeffadha. Hanga dhumaa dhageeffachuu hin dagatina. Jaalalaaf kabajaadhaan isin gaafadha. Ilmaan Oromoo yuutuubii kana laayikii sabskraabii gochuu hin dagatina. Waa'ee Oromummaa, waa'ee seenaa Oromoo walalas haa ta'uu yaada garagaras haa ta'uu kan ani qabadhee dhiyaadhu waa'ee kana malee waan biraa waliin qabatu waan ta'eef laayikii sabskraabii gochuu hin dagatina. Dura gaafa waan lubbuun qabnu hundi dubbachuu ture san harreef qeerransi wal mormuu eegalan. Harreen qeerransaan halluu margaa cuquliisa jennaan qeerransi lakki margi magariisa jedhee magariisa cuquliisa. Jecha mormiin jabaatee walii galuu dhabnaan eenyu sirrii akka ta'e baruuf jaarsummaa mootii Daggalaa Leenca bira dhaquuf murteessan. Akkuma marsaa Leencaa bira gahaniin harrichi sagalee ol kaasee kabajamaa fi jaalatamaa mootii Daggalaa halluun margaa cuquliisa jechuun dhugaadhaa mitii jedheen. Leenci dhugaa jette halluu margaa cuquliisa jedheen. Harrichi yaa mootii keenya qeerransi magariisa qeerransi ganamarraa eegalee halluun margaa magariisa jedhee mormaa mataa na dhukkubsaa hedduu na aarsee jira. Kanaafuu akkanaaf adabamu gaafadha jedheen. Leenci badiin isa kanaaf qeerransi waggaa 5 akkan dubbannee adabamee jira jedhe deebiseef. Murtii kana hogguu dhaga'u harrichi gammachuu ol utaalaa asiif achi fiigaa margi cuquliisa jechuun gara manaa qajeele. Qeerransi adabbii isaa fudhatee deemuun dura mooticha gaafii takka gaafate. Qeerransa yaa mootii keenya kabajamaa maaliif na adabdan? Maal balleesse? Margi magariisa jechuun kiyya dogongora ture jedhee gaafate. Leenci dhugama jette margi magariisa. Qeerransa duuba maaliif adabama? Leenca adabbiin kee halluu margaa cuquliisa moo magariisa kan jechuuf miti. Adabbiin kee akkamitti gootaaf gamni akka keetii gaafii akkanaa kanarratti harree osoo wal mormu yeroo isaa guba. Wal mormuu qofa osoo hin taane akkamitti gaafii san qabatee gara kiyya dhufta jedhama. Addunyaa kanarraa waan gaabbii badduu sitti ta'u namoota gowwaa dhugaaf dantaa hin qabne kanneen kanatu sirriidha moo dogongora jedhanii addaan baafachuu hin barbaanne wajjin wal mormii yeroo ofii gubuudha. Gowwaan dhugaaf bakka hin qabne dubbii isaa fudhatamuu qofaaf laala malee dhugamoo soba jedhee hin yaadahu. Waan bu'aa hin qabne irratti gonkumaa yeroo ta'e hin qisaasessin. Yeroon gowwaan haqa haalu waliin ati gubdu seenaa sirraan baane taatee sitti hafti. Namoota osoo ati ragaa kumaan isaaf dhiyeessitellee waanuma ofii jedhe malee kan kee hin fudhannetu jira. Kanaafuu yeroo gowwaan afaan hin beekne iyyuu gamni callisee ilaala. Callisuun
ganama lallabaa gowwaa irraa harka dhibba bu'aa fi erga dabarsuu qaba ta'eef callisuun gamna lallaba gowwaa irraa ganama galgala lallaba gowwaa irraa harka dhibba bu'aa fi erga dabarsuu qaba waan ta'eef waan irraa baratan jedhanii yaaddanii galatooma. Kana jechuun yeroo ammaa namni barate kan yaadaan nama amansiisu gootaa fayyuun Oromoo yoo mana hidhaa keessa jiraatu kan waan beekne kan wanti jedhan hundinuu dhugaa itti fakkaatu dhugaa jirtu afoo itti qabdee dhugaa jirtu hin fudhanne biyya jaanjessee biyya kana akka diinumtee lammata lafeen isii walitti hin deebine walii gananii kana booda obbolummaan hin jirretti biyya diigaaru. Kanaafuu gamni qaroon kan galeef waliigalteedhaan biyya isaa ijaarrachuudhaaf waliigalteedhaan deeman. Gowwaan garuu mallaqaan nama bitaa dhugaan osoo hin taane mallaqaan nama bitaa daseen nama bitaa biyya keenya gurguraa jira. Kanaafuu wantoota an dubbise kana keessaa waan baay'ee qayyabattu jedhee yaada. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. YouTube subscribe like gochuu hin dagatinaa.